Ergaa gara Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 10 maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbisa. Tarii yoo an ture namni warra mana Waaqayyoo keessatti amala akkamii qabaachuu akka isaaniif ta'u akka beektu kun si gargaara. Namni kunis waldaa Waaqayyoo isa jiraataa isa itti baasaa dandamuusaa dhugaa ta'edha. Sagalee Waaqayyoo fakkaata. Iddoo kanatti gabaabumatti kan yeroo ilaallu waa'ee waldaa kiristaanaa dubbatu. Waa'ee waldaa kiristaanaa dubbatu. Waldaa kiristaanaa utubaa isheef dandamuu ishees maal isa ta'edha? Dhugaa kan ta'e. Waldaan kiristaanaa utubaan ishee fi dandamuu ishee dhugaa kan ta'e. Kun jechuun waldaa kiristaanaa dhugaa deeggarti, dhugaa dubbatti, dhugaa hojjetti, dhugaa wangeelaa labsiti. Dandamoo ishee fi utubaan ishee inni dhugaa kan ta'e. Manni kuni masarati isaa maal jedhaa? Dandamoo jechuun masarata jechuudha. Hundee jechuudha. Yookiin masarata jechuudha. Utubaan ishee immoo isuma kana ilaalaa jirtan kana jechuudha. Dhugaadha jechuudha. Waldaan kiristaanaa maal irratti dhaabbachuu qabdi? Dhugaa irratti dhaabbachuu qabdi. Mee dhugaa jedhame? Mee isaatti dhugaa jedhame? Har'a waa'ee dhugaa dubbanna. Waldaan kiristaanaa maal ta'uu qaba? Dandamoo ishee fi utubaan ishee dhugaa ta'uu qaba. Pillar and the foundation of truth. Pillar ishee, foundation ishee maal ta'uu qaba? Truth dhugaa ta'uu qaba. Hundee ishee jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee hundee barsiisuudhaa fi fakkeenya Maatiyos 7:24 amma 27tti ni ilaalla. Namni ogeessii fi namni gowwaa waa'ee qabatee isaan qabatee waa'ee hundee itti himaa ture jechuudha. Barsiisaa ture jechuudha. Waa'ee faawundeeshinii jabaa namichi tokkotu ture. Nama lama turan, tokko gowwaa tokko immoo abishaalu ture. Inni ogeessi dhagaa irratti mana isaa ijaaree kanaaf masarri isaa jabaa ture. Gaaf tokkodha. Bokkaan roobee lolaan lola'ee qilleensee mana isaaniitti bu'e. Manichi garuu hundeen isaa dhagaa irra waan dhaabamee fi waan turee fi hin jirmedha. Wanti cimaa irratti dhaabbatee hin jiru. Wanti hundee qabu tokko hin jiru. Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee hundee gaafa isaan barsiisu fakkeenya godhatee jechuudha. Kanaaf waldaan hundee ishee maal irratti dhaabbachuu qaba? Dhugaa irratti dhaabbachuu qaba jechuudha. Dhugaa irratti dhaabbachuu qaba. Wanti dhugaa irratti dhaabbatu tokko akkasumatti hin diigamu jechuudha. Inni gowwaa immoo akkas godhe. Inni gowwaa mana isaa hundee. Inni gowwaa immoo cirracha irratti mana isaa ijaare. Inni gowwaa cirracha irratti masarata hin qabu, hundee hin qabu, jabaa miti jechuudha. Guyyaa tokko akkas ta'e bokkaan roobee lolaan lolee qilleensa sin qilleensee mana isaa irratti bu'an manichis hin jige. Jiguu isaatiif immoo baddu baasa ta'e. Cirracha irratti waan ijaarameef manni suni maal ta'e? Baddu baasa ta'e. Qilleensa gaafa dhufu hin jige jechuudha. Kanaaf wanti hundee hin qabne, wanti beezii hin qabne, wanti waan jabaa kanatti masaratamne tokko waan salphaan kufaa jechuudha. Diigama jechuudha. Diigamuun isaa immoo baddu baasa ta'a jechuudha. Kanaaf waldaan dhugaa irratti dhaabbanne, dhugaa hin qabne kufaatii ishee akkasuma ta'a jechuudha. Akkuma namni tokko obomboleettiin yookaan qilleensa dandamachuudhaaf bu'uura jabaa yookiin hundee jabaa yookiin utubaa akkuma immoo jabaa akka isa barbaachisu manni tokko. Waldaan immoo sagalee Waaqayyoo kan hundoofte, dhugaa Waaqayyoo kan hundoofte kan booreffamuu qabdi jechuudha. Sagalee Waaqayyoo kan hin hundoofne waldaan hin diigamte jechuudha. Hin jirte jechuudha. Maaliif qilleensi jabaan tokko gaafa ka'u, obomboleettiin cimaan tokko gaafa ta'u maal ta'a? Hin diigamte jechuudha. Yoo qormaatitti dhufe waldaatti jechuudha. Miseensi waldaa jechuun isin jechuudha. Yoo dhiibbaan garaagaraatti dhufe waldaan dandamachuu hin dandeessu jechuudha. Amantoonni dandamachuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf namni tokko dandamachuudhaaf sagalee Waaqayyoo dhugaa Waaqayyoo irratti Kiristoos irratti hundaa'uu qaba jechuudha.
waa'ee waldaa kiristaanaa haasaa jira jechuudha. Hundee ishee fi bu'uuri ishee maal ta'uu qabeedha. Paawulos asirratti dhugaa ta'uu qaba. Paawulos kan barreesse Timooteesiidhaaf. Timootees immoo gaggeessaa waldaa Efesoon ture. Paawulos gaafa barreessu nama dhuunfaadhaafis hin barreessaa, waldaadhaafis hin barreessaa. Waldaatti akka waldaatti rakkina ishee ilaalee waldaa Efesoon barreesseera. Timootees immoo gaggeessaa waldaa sanaa waan tureef akkaataatti waldaa sana gaggeessu Timooteesii fi kana barreesse jechuudha. Epesilii yookiin immoo ergaa sadii namootaaf barreesse, tiksitotaaf barreesse keessaa isa tokko jechuudha. Inni kun jechuudha. Magaalaan Efesoon amma biyya Turkii keessa kan turte jechuudha. Biyya Turkii keessa kan turte amma garuu baddeetu. Namoota biyya sanaas immoo amantii isaanii jijjiiratanii misuma kan ta'an jechuudha. Biyya sana akka turistiitti ilaaluudhaaf biyya jijjigeeffate duraan immoo gamoon gurguddaa akka keessa ture turistii ilaaluuf deema malee biyya sana keessa namni jiraatu turistii baay'ee deemaa jira. Kanaaf waltittiin suni dhugaarra dhaabbanne waan ta'eef hin bade. Paawulos fa'aa adeemsa wangeelaa lammaffaa keessatti waldaa sana akka dhaabame hin dubbatamu. Gaafa dhaabuuf deemanii kophaan ture. Paawulos, Siilaas, Timootewoos, Piriskillaa fi Aqiilaa, Liidiyaa namoota jedhaman waliin ta'anii hojii wangeelaa hojjechaa turan jechuudha. Paawulos akkuma beektu Siilaasis nama Roomaati. Timootewoos Piriskillaa fi Aqiilaan immoo abbaa manaa fi haadha manaa jechuudha. Hojii wangeelaa hojjetu jechuudha. Paawulos wajjin Qorontosis ol baranii jechuudha. Piriskillaa jechuun abbaa manaa ጓደኛ ጳውሎስ jechuudha. Isaa wajjin jechuudha. Lamaan isaanii hojii isaanii tokko ture. Dunkaana hodhaa mana waaqayyoo tajaajilu turan jechuudha. Galgala immoo saarii kan biraa immoo hojii waaqayyoo hojjetaa turan jechuudha. Kanaaf namoonni kun namoota baay'ee cimaadha jechuudha. Kanaaf isaan kun waldaa kana kan dhaabanii achirratti immoo iyyuu kaanii deeman Timootewoosiin kaanii deeman waldicha irratti jechuudha. Isaan immoo gara biraatti ce'an Paawulos fa'aa jechuudha. Kanaaf achi dhaqaniitu achi immoo as deemee maal godhanii xalayaa barreessaniif jechuudha. Inni ijoolles waan tureef ganaa hin jabaanne waan ta'eefis isaa fi waldaa kana akka itti gaggeessuu qabu xalayaa barreesseef jechuudha. Xalayaa isaa keessaa immoo akkaataan itti waldaatti gaggeessu, akkaataa itti qindeessu, akkaataa itti gurmeessu Timootewoosiif barreessan jechuudha. Asirratti gaafa ilaaltanii akkaataa ijaarsa waldaatti filatan, daawwata itti filatan, amantoota itti gaggeessan waan akkasii baay'eetu irra jira jechuudha. Kan biraa immoo barsiisa sobaarraa akka of eeggatan kan barreeffame jechuudha. Sadaffaa irratti immoo waldaa keessatti amala akkamii qabaatanii akka jiraachuu irra jiran amantootaaf qajeelfama kenne jechuudha. Timootewoosiif. Gara lallaba kootti inni deebi'a gara ergaa Xiimotewos tokkoffaa boqonnaa 3:15 garuu adeemsa isaa akkaataa isaa isinitti himee itti deebi'a. Jalqaba irratti maasiin jedhee akkaataa waldaatti gaggeessan qindeessan barreesseef akkaataa ulaagaa ijaarsa walii itti filatan daawwata itti filatan kana barreesseef dubartoota abbaa manaa irraa du'e kabajuu akka irra jiru fa'aa namoota gargaaru akka isaan irra jiru fa'aa mootummaadhaafis nama hundumaadhaafis immoo karaa akka barbaachisu waan akkasii barreesseef. Lammaffaa irratti immoo maal barreesseefi barsiisaa fi afuroota sobaa irraa of eeggadhuutti jedhu. Asirratti laaluu kan qabnu akkasumas barsiisota sobduun turanii bara kanas jiru. Barsiisa dubaatuun ta'e afuroota sobaa afurii sobaas jira jechuudha. Afurii amma barsiisa sobaa jechuun warra haasaa danda'an dhugaa tokko dhugaa gochuu warra danda'an wangeelaa qabatanii jiraachuu warra barbaadan cubbuu keessa jiraachaa al tokko fayyineera jedhanii akka barbaadan jiraachuu hin danda'amanii wangeela da'oo godhatanii kan jiraatan isaanirraa of eeggadhuu ittiin jedha.
yeroon maqoodiyaa dhaquuf ka'e akkamitti gorseen ture. Namoonni tokko barsiisa biraa akka hin barsiifne akka dhawwitu mandara eessatti akka turtu si godheera. Eessatti akka turtu maal godhani namooti jiru achi keessa barsiisa sobaa akka dhawwitu fi akka turtu si godheera. Kanaaf isaan kun immoo namoota wangeela isa dhugaarraa dandamoota utuwaa dhugaa isa ta'erraa dhugaarraa maqsuu danda'u waan ta'eef barsiisa garaagaraa dubbatanii mi'eessanii dubbatanii waan garaagaraatiin dhugaa kanarraa maqsuuf waan ta'eef isaanii akka dhawwituu fi achitti akka turtu godheera. Isaan duwwaa mootu miti afuroota hamaa warra afuroota hin taane hojjetan akka dhawwitu fedha. Timoteos tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa bara booddeetti namoonni tokko afuroota wallaalchisaa fi barsiisa afuura hamaa duukaa bu'anii amantoota wangeela irraa akka galagalan afuurri qulqulluu keessaa baasee dubbata. Namoonni tokko afuura hamaadhaan fayyadamanii namoota iyyuu maal godhan dhugaarraa galagalchuu dhugaa wangeelaarraa galagalchuu waldaa kan dhaabbatteef kan labsitu wangeela dhugaa kanarraa hin galagalchuu waan ta'eef bara booddeetti akka kana barsiiftu akka turtu godheera. Kanaaf mana waaqayyoo keessatti wangeelni qabatamtu afuura akkamiitiin akka tajaajilu namni tokko jireenyi isaa keessaa firiin qabu taanaan afuura waaqayyooti. Mooraanis yoo lallabees yoo barsiisees hin danda'ama. Akkuma bara durii kana kan turan barsiisaa sobaas jiru afuura wallaalchisan warra hojjetanis jiru jechuudha. Kanaaf hundi akkasiin dogoggorsiinee jedha. Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa kana irratti hunduu akkasiin hin wallaalchiseef hakeekkadhaa jedha. Hunduu akkasiin hin wallaalchise wanti wallaalchisu jira jechuudha. Si wanti wallaalchisu jechuudha. Hakeekkadhaa jedha. Ani masiidha. Ani Kiristoos jedhanii maqaa kootiin dhufu jedha. Maaliif maqaa Kiristoosiin dhufu? Namni tokko mana asitti hin dhufe maqaa Kiristoosiin qabatee hin dhufe hin si wallaalchisuu danda'a waan ta'eef. Yeeyyan jiru waan ta'eef. Kanaaf of eeggadhaa. Akka wallaalchifne jedha. Maqaa kootiin dhufu. Ani paasterii jedhanii dhufu akkuma baqaratti immoo. Raajii jedhanii dhufu. Wangeelaa jedhanii dhufu. Miseensa ta'anis hin dhufu. Of eeggadhaa. Kun immoo nu dhabuu hin dandeenyu. Akkam warra barsiisnees maal ta'eef kun mallattoo bara dhumaa keessaa tokko waan ta'eef ta'uun giddii jechuudha. Sobduun ka'umsaa, raajii sobduun ka'umsaa garuu isin akka ishee wadamtu. Isin akka warra isaa kaane kan taane carraan keessan maaliif sobduu hin deemnaan karaa namicha sanaatiin afuura seexanaa waaqessina jechuudha. Namni sun seexanatti fayyadama taanaan seexana waaqessina jechuudha. Harka dura keenyaan seexana isaa waaqessina. Kanaaf sobduu warra afuura akkasii jiru. Akka of eeggachiisu jedhee barsiisa jechuudha. Inni Maatiyoos 24 Yesuusitti fufee eegaa inni jibbi isaa iddoo qullaa tureessu suni Daaneel raajichaan waa'ee isaa dubbate iddoo qullaa dhaabbatee arguuf jirtu. Iddoo qullaa jechuun iddoo aarsaa jechuudha. Kanaaf raajiin dubbatamee ture. Kiristoosis dubbatee ture. Kanaaf iddoo garaagaraatti namoota akkasii iddoo kana akka dhaabbatan iddoo qullaa akka nama wallaalchisan hin dubbatu. Kanaaf akka dhawwuutii fi akka turiitti jedha. Kanaaf namooti kuni Maatiyoos 7:22 amma xiqqoo isatti ilaaltan yaa gooftaa maqaa keetiin raajii dubbanneerra maqaa keetiin afuroota hamaa baafneerra hojii aangoo maqaa keetiin hojjenneerra jedhanii yoo gabaayyu sin beeku. Namooti kuni maqaa gooftaatiin hojjetu. Kanaaf saba akka wallaalchisneedha sabatti dubbataa jiru. Inni dubbataa jira. Timootewositti dubbataa jira jechuudha. Gaggeessaa waldaa sanaa jechuudha. Isatti dubbataa jira jechuudha. Kanaaf isa gorsaa jira jechuudha. Fakkiin kan biraa immoo waldaa keessatti amala akkamii qabaachuu akka jiruuf barreeffame. Waan sadii sin jedhaa tokko akkaataa waldaan qindaa'uu gurmaa'uudhaan lammaffaa immoo barsiisa sobaa fi afuroota hamaa sobaarraa akka ta'uu fi sadaffaa immoo amantoota immoo waldaa keessatti akkamitti akka isaan jiraachuu qaban waan barsiisuu barreessee jechuudha. Amala akkamii qabaachuu qabu fakkeenyaaf Timoteos 4:12 irratti dubbii afaan keessaa ba'uun akkaataa jireenya keetiin jaalalaan amantiidhaan of qabuudhaan amantoota fakkeenya ta'e. Gaddisa sanillee akka
fakkeenya ta'u hin gorsa jechuudha. Eenyullee ijoollummaa ta'e hin tuffatin jedha ijoolleen nutti fakkaata. Kanaaf amantootatti maal godhe Waaqayyoon fakkaachuutti barsiisi jedhee inni hunduma akka caalu Ximootiisiin gorsa ture. Egaan kun Ximootiisiif kan barreeffame isa gorsa ture. Inna amala akkamii qabaachuu akka qaban dubbatan. Daaqonooti gaggeessonni amala akkamii nama garaanii nama nagaa qabeessa nama machoofne nama loluu kan hin jaallanne nama horii hin jaallanne nama warra manaa isaa beessa godhee bulchu ijoollee isaa ulfina hundumaa abboomamu kan guddisu namni kuni itti warra jedhee akkaataa jireenyaa amantoota isaan jiraachuu qaban tajaajiltoota isaanii gaggeessaan isaanii akka irra jiru barsiisaa ergee jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa itti seensaa jechuudha. Seentu leeressu. Itti seensa jechuun ergicha. Garuu har'a waa'ee waldaa kiristaanaa ilaalla. Waa'ee ergaa Xiimotewos boqonnaa 3:15. Tarii yoo an ture mana warra mana Waaqayyoo keessatti amala akkamii qabaachuu akka ta'uuf akka beektuuf kun si gargaara. Manni kunis waldaa Waaqayyoo si jiraataa utubaa isaa dandamoo isaa bu'uura isaa dhugaa ta'edha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tarii jedhe yoo tuni akka godhe waldaa kana bu'uureessanii hin deeman. Amma immoo tarii yoo ture hin beekamu dhufuun koollee adeemsa lafaa irratti immoo hin dhufa garuu tarii nan dhufa jedhe. Nan dhufa garuu turuu nan danda'a. Amma sitti kun immoo xalayaan kun si gargaara. Bara sana keessatti xalayaa barreeffama. Silkiin hin jiru. Waldaaf gaafa feesanuuf barreeffamu waldaa addabaabaayii irratti maal godhama? Waldaaf dubbifama. Akkatti jalaa qajeelfama kennama jechuudha. Kun immoo waldaa miti kan dubbifamu. Isa dubbifata. Nama dhuunfaaf ergame waan ta'eef. Kanaaf kun si gargaara. Jedhee waa'ee mana Waaqayyootti hima. Waa'ee mana Waaqayyootti hima. Manni Waaqayyoo jechuun gamoo kana miti. Manni Waaqayyoo nuula. Waldaan nama walitti qabaman qofaa osoo hin taane iddoo jireenya Waaqayyooti. Qorontoos 1:3 isin nama qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hafuurri Waaqayyoo isin keessa akka dhufate hin beektaniire. Hafuurri Waaqayyoo akka nu keessa dhufate. Bara durii iddoo garagaraatti dhaqanii waaqessu turan. Amma garuu bara kakuu haaraa garuu hafuurri Waaqayyoo nu keessa jira jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin beektaniire. Jedhee waa'ee mana Waaqayyootti dubbata. Manni kunis Waaqayyoo waldaa Waaqayyoo isa jiraataati jedha. Waldaan kan eenyuti? Manni kuni kan Waaqayyoo isa jiraataati jedha. Bara ammaa keessatti waldaan maqaa nama dhuunfaati. Waldaa waan garagaraatti waamamaa jirti. Phaawulos garuu maal jedha? Phaawulos waldaa meeqa dhaabee xalayaan isaa leeduu waa 13 maqaa isaatti kan waamamee jiru. Amma maqaa hebeluutti jedha. Waldaan kan Waaqayyooti. Waaqayyo isa jiraataati. Manni kunis waldaa Waaqayyo isa jiraataa jedhama. Utubaan isaas dandamoo isaa immoo dandamoo jechuun bu'uura jechuudha hundee jechuudha. Dhugaa isa ta'edha. Waldittiin immoo kan dhaabbatte ta'uu qabdi. Dhugaa irratti kan dhaabbatte ta'uu qabdi. Dandamoo jechuun kana mana kana qabee kan jiru jechuudha. Dhugaa jechuun waldaa kiristaanaa mana dirqisiis miti. Kanaan maal ta'u miti. Dhaabbata utuu hin taane Waaqayyoo irratti hundeeffamte hundee ishee dhugaa kan ta'e utubaan ishee dhugaa kan ta'e dandamoo ishee dhugaa kan ta'e jechuudha. Dhugaa jechuun dandamoo ishee dhugaa qaba jechuudha. Waldaa kana deeggaree kan qabu dhugaa jechuudha. Akkuma utubaanii gamoo deeggaree qabu utubaan waldaa immoo deeggaree kan qabu maayini dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Dhugaa sagalee Waaqayyoo jechuudha.
dhugaan eenyudha? Dhugaan Yesuus Kiristoos. Dhugaan eenyudha isin jedhu? Yesuus Kiristoos kan bu'uura uffatee ta'uu qabdu waldaan. Namarratti tun ta'ii haala garaagaraatti tun ta'ii beekumsa irratti tun ta'ii dhugaa irratti kan hin doofte. Yohaannis 14:16 akkasii karichi dhugaanis jireenyis ana yoo ta'e malee eenyullee gara abbaatti hin geessu hin dhufu galanni waaqayyoo ta'u. Karaa nani dhugaa irratti kan hin doofne waldaan nama irratti kan hin doofte dirqii irratti kan hin doofte haala garaagaraatti kan doofte waldaan jedhan jechuudha. Waldaan ishee dhugaa waldaan ishee sirrii dhugaa irratti Kiristoos irratti kan hin doofte jechuudha. Dhugichi nu hubattu dhugichis immoo birmaduu siin baasan dhugichi Kiristoosii birmaduu siin baasaa jedha. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Hafuurri dhugaan gaafa dhufu hafuurri Yesuus Kiristoos gaafa dhufu gara dhugaa hundumaatti siin geesse. Kanaaf dhugaa hafuura qulqulluu irratti hundaa'uu qabdi malee warra hafuura hamaa irratti warra wallaalchisan irratti hundooftee yoo dhaabbatte yeroodhaaf jechuudha. Warri barsiisa sobaasii akkaataan hojii isaanii dinqii garagara jechuudha. Warri suni dinqii hojjetu warri hafuuraan hojjetatu dinqii hojjetu nama fayyisuu waan godhu garuu hafuurri suni dhugaa miti jechuudha. Soba jechuudha. Gaafa akkasii ammooti raajii tokko bara deemtanii dhugaa yoo isinitti dubbate raajichatu dhugaa jechuu miti. Waan inni dubbate dhugaa miti jechuutu hin ta'in hafuurichi ittiin dubbachaa ibsatu soba jechuudha. Musee wajjin gaafa deemanii boofa jijjiiree waraaf maatayyooti. Jijjiiranii miti boofa godhanii. Akkuma kana wanti sobduu kunis hin hojjetu dhugaa dubbachuu danda'u. Garuu hafuurichi dhugaa miti jechuudha. Isaan hafuura isaanii fayyadamanii qabeenya argachuu waan garaagaraa hojjechuu jechuudha. Mana waaqayyoo keessatti jechuudha. Isaan jechuun hafuura qaalloo ta'e yoo ta'an iyyuu isaan mana waaqayyoo keessatti sagalee waaqayyoo waan isaaniif hafuure bara dhumaa irratti iddoo qulqullaa'aa dhaabbatu waan jedheef iddoo qulqullaa'aa dhaabbatan malee waaqayyoo dadhabee jechuudha. Raajiitu qotamee raawwatamaa jira. Kanaaf immoo akka isin wallaalchisnee fi adda baasadhaa galanni waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf waldaa waaqayyoo Adios. Kudaya, sebenarnya itu sih. Itu sih cut agak cut. Anis agak insocor dengan kelati. Walta apa dengan jar. Goftumban tuas batuma dicarati. Kuma himbodu himbose. Walta ni Yesus Kristus. Walta ni ye. Walta ko ye. Nambe walta ko ye. Lol bisa ini. Wagai Kristos itu dia. Kristos walda aku dia. Walda aku ini nanti apa deh? Terus ini nanti. Terus ini. Gafu jadi. Gafu jadi. Aus babi ya biya. Gafu jadi. Hansani fakta jualan dia yuk. Waldi kami. Han Kristos itu. Atau fakirnya konstruksi itu kok. Yobo itu kok. Gamo itu kok. Jadi orang baru. Aji kesal kasarnya jira. Formalnya jira. Supervisor jira. Aji kesal. Gamo jion kita ni. Apa angka benar tu? Nama berat. Ama supervisor itu. Ada kan agak. Aji kesal. Asbuni. Aswali. Bas. Gafak. Gani kaya gafaknya tu. Mani cika siapa kata bidi? Yarukan sami. Apa angka? Kalian dua kali foto. Ni walda na baka wetani. Kanafi walda ako ini. Walda ako sila sikap. Kiling Petro sila. Kalian dua kali foto. Kanafi setanis relati gunang kap. Kalian dua kali foto. Mana wa ayo kenti? Ini kabara. Nani wa ayo kutuba. Cek ugato sa. Putera. Mani to walda to ko ka dire buru e famu kap. Agaan ike dhugaata akka qabu dhugichi immoo dhugaata garee waaqayyo akka ta'uu qabu ilaalaa jira. Waldaan immoo kan dhaabbatte dhugaa kana mul'isuudhaaf dhugaa kana addunyaadhaaf labsuudhaaf malee kan dhaabbatu
Galanni waaqayyo fado. Dhugaa Kiristoos addunyaatti beeksisuudhaaf waldaan Kiristoos kaayyoon kee dhaabbattee kana dhugaadhaan malee wanta kan baraa miti. Horiidhaafis miti. Beekamtiidhaafis miti. Horiin hin barbaachisu hojii waaqayyootu hojjechuudhaaf. Garuu horii irratti xiyyeeffannee yookaan dhugaa irratti dhaabbanne. Hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf horiin barbaachisaa horii malee hojjetamu. Garuu hojii waaqayyootu hin hojjetimu. Horii bicharratti yoo xiyyeeffanne kun dhugaa irratti xiyyeeffanne jechuudha. Kanaaf waldaan kan dhaabbatte dhugaa kana labsuudhaaf jechuudha. Kanaaf utubaan jechuun utubaan tokko waan tokko akka hin diignetti jechuudha. Akka hin diigamnetti kan deeggaree qabu jechuudha. Akkuma kana waldaan tokko deeggaree kan qabu dhugaadha jechuudha. Kiristoosidha jechuudha. Dhugaa Kiristoositu dhugaa wangeelaatu deeggaree qaba jechuudha. Galaatiyas 2:9 Yaaqoob, Phexros, Yohaannis warri gaggeessitu ta'an akka utubaa ilaalaman akka utubaa ta'e bakka utubaatti ilaalaman hojii waaqayyo waan hojjetu Phexros gaggeessaa waan ta'aniif. Kanaaf waldaan kiristaanaa dhugaa wangeelaa kabachiisuudhaa fi labsuudhaa fi waamamte. Kanaaf dhugaa addunyaa guddaa ta'e keessatti soba guutamte kan jirtu kana keessatti dhugaa macaafa qulqulluu beeksisuu qabna jechuudha. Burjaajeera namni waan baay'eedhaan raajii sobduudhaan barsiisota sobduudhaan burjaajeera. Kanaaf waldaan maal irratti bu'uureffachuu qabdi? Dhugaa wangeelaa irratti bu'uureffamte jechuudha. Dhugaa wangeelaa barraanii burjaajeera jechuudha. Sobduudhaan. Dinqiin kameeraa dhufeeyyuu arraba qabaa fi nama wallaachisuudhaaf waliin dhaayee namoota as kottaa achi kottaa kan qoltu yoo ta'eyyuu dhugaa wangeelaa qabna waan keessaa deebistee waan dubbattee ofirratti deebisu qabna jechuudha. Yoo caafata qulqulluu wangeela beekte jechuudha. Kanaaf Kiristoosin yoo beekte jechuudha. Wangeela irra dhaabbanne jechuudha. Dhugaa waaqayyo irra dhaabbanne jechuudha. Kanaaf manni waaqayyoo dhugaa wangeelaa irra dhaabbate jechuudha. Yohaannis 11:17 dubbiin kee dhugaadha. Dhugaa suusi hin qulleessa. Dubbiin waaqayyoo sagaleen waaqayyoo kun maal inni dhugaadha. Mee deebisaa mee dhugaadha. Mee dabalatti dhugaadha. Kanaaf dhugaa waaqayyoo kana beekuun dhugaa wangeelaa kana beekuun nu barbaachisa jechuudha. Akkam bulchaa jiru namaa jechuudha. Kanaaf Timootewosiin gorsaa jira Phaawulos jechuudha. Kan biraa manni waaqayyoo dandammoo ishee manni waaqayyoo dandammoo yookaan bu'uuri ishee dhugaadhaa jedha. Faawundeeshinii ishee akka tasgabbii qabaatee jiraatu dhugaa irratti dhaabbate manni bu'uura hin qabne masaratiin isaa sirriitiin ijaaramne maal ta'an manni tarsaafaa salphaatti diigama jechuudha. Kanaaf akka hin taaneef maal ta'uu qaba? Masaratii ishee dhugaa irratti dhaabbachuu qabdi. Kanaaf barsiisota wangeelaa keessattuu waldaanii dhugaa kana beekanii dhugaa kana dhalootaaf dabarsuu qabu jechuudha. Kanaaf soba darba jechuudha. Kanaaf dogoggora darba jechuudha. Numirraa maal ta'e qaba? Dhugaa kana barree dhugaa kana dabarsuu jechuudha. Kan biraa mana waaqayyoo keessatti attamitti akka qabaachuun siif ta'uu kana si barreessee meera deebisanii dooreessa. Kan yoo an fure namni warra mana waaqayyoo keessatti amala attamii qabaachuu akka ta'uu fi akka beektuuf si gargaara. Manni kunis wanta waaqayyoo isa jiraataadha. Utubaan ishee dandammoo ishee dhugaa kan ta'edha. Mana waaqayyoo keessatti immoo amala attamii qabaachuu akka beektu kan si barreesse. Mana waaqayyoo keessa gaafa jiraannu manni waaqayyoo seera qaba. Hojii lafa hojjennuttis karaa deemnuttis seera qaba. Lafa hojiillee mana waaqayyoo miti. Akka barbaannetti miti. Timootees akka barbaadetti miti. Amantoota akka barbaadetti miti. Ani akka barbaadetti miti. Isin akka barbaadetti miti. Wangeela keetti kan gaggeeffamuu qabu ittiin jedha. Kana dhugaa kana beekuu qabdi. Dhugaa kana barsiisuu qabdi. Jedhee itti dubbata. Amala attamii qabaachuu akka qabdu beekuu qabdi jedha. Waldaan gatti beekamtu akka fedha keenyatti miti. Akka fedha kootti miti. Akka fedha keessanitti miti. Kan gaggeeffamu akka fedha waaqayyooti. Fedha waaqayyooti.
Akka fedha waaqni ta'e akka qajeelfama waaqayyo akka qajeelfama akka waldaa kot akka biyya kot akkas ture miti. Waan hundumaatiif akka sagalee waaqayyo waan hundumtuu asirra jira. Akkaataa gaggeessaatti gaggeeffamu akka waldaatti gaggeeffamu akkaataa tajaajilaatti gaggeeffamu qulqulluu qulqulluu seera guutuu qaba jechuudha. Kanaaf akka seera waaqayyoo kanatti gaggeeffamna jechuudha. Kanaaf barsiisa sobaarraa of eeggachaa akka jiraannu waaqayyo waa gargaaru. Kanaaf maal barannee waldaan mana waaqayyoo kun kan nama dhuunfaa miti. Waldaan kan eenyudha? Guddisaadheedha. Utubaan ishee fi hundee ishee immoo maal kan ta'e? Meeqa nageenya? Dhugaa kan ta'e. Dhugaa. Waldaan kan waaqayyoo isa jiraataa kan ta'e. Kanaaf waldaan kun immoo dhugaa bira dhaabbate yeroo hundumaa mootummaa bira dhaabbatu yaada namaa bira dhaabbatu iddoo kamittiyyuu yaada isa dhugaa wangeela deeggaru dhaabbate jechuudha. Isa qarshii bira qabuti. Isa baddaalame bira lafa dhugaan jiru dhaabbatu waldaan. Maaliif dandamoo ishee utubaa ishee dhugaa kan ta'e jechuudha. Kan ta'e jechuudha. Dhugaa mucaafaa eegde jechuudha. Yoo namni balleessee akka dhugaa mucaafaatti dhugaa kan dubbatu dhugaa kan lallabdu